Kominikeeshiniin godina Wallagga Lixaa guyyoota dura fuula marsaalee hawaasaa gubbaatti aanaa Boojjii Birmajjiitti hojii ooppireeshinii qindaa'aa gaggeeffameen harrootni 17 ABO shanee harkaa baafamanii jechuun gabaaseera. Harrootni kun tilmaamaan qarshii 170,070 kan baasan ta'us gabaase. Ofii ta'iin kun akkamiin raawwate? BBC'n bakka bu'aa bulchaa aanaa Boojjii Birmajjii kataan obbo Dabalaa Takluutti bilbilee odeeffannoo dabalataa gaafateera. Ammayyuu itti aanaatu dubbise. Konkolaataa fe'umsaatii fe'umsaatiin harroonni sun fe'amanii deemaa turani. Humni hidhate gara sana dhaabsisee saamee ture. Humni ABO shanii jechuudha. Guyyaa murtaa'e booddee hordofii geggeessineen jara wajjin humni keenya walitti dhukaasee qabeenya uummata kana harkaa baasee gara aanaatti deebiseetu. Oke, kanaaf saamichadhaadha amma yaadi keessan? Saamicha geggeeffameetu. Mootummaan inni hordofame ture, hordofii geggeeffamaa ture. Dhukaasa bal'aa booddee humni sun hin buqqaasee gatii booddee qabeenyi kun olaantummaa qaama nageenyaa jala oole kan mootummaa jala jechuudha. Harroonni sun kan abbaa qabeenyaa yookiin immoo kan daldalaadha moo kan qonnaan bulaati moo kan maal ture harroonni sun? Akkaataa odeeffannoo qabnutti harroonni kun fageenya irraa fe'amaniitu gara Asoosaatti fe'amu jedhama. Daldalaatu fudhatee deemaa jiraa fi abbaa qabeenyaati kan jedhu hin qulqulleeffanne. Abbaan qabeenyaa konkolaataan irraa bu'e sun miira naasuutiin konkolaataa mataa qofaa waan dhiisanii fi konkolaataa isaa fudhatee deeme jedhama. Deebi'ee gabaasan goone garuu qabeenyi kun FSR guddaa irraa bu'e. Bakkitti saamichi raawwata jedhame kun ganda kamii? Gandi isaa biqiltuu diillaati. Iddoo addaa diillaa jedhamutti. Maalittiin godhatu hidhattoon amma akkasiin jettanitti hidhattootatu butee jettan konkolaataa irraa? Maalittiin godhatu harroota? Yeroo tokko haaluma kanaan beellada uummataa soofaa turanii fageenya erga deemsanii booddee qonnaan bulaan dirqamee qarshii laatee akka fudhatu godhu fageenya irratti jechuudha. Aanaa jijjiiranii bakka jijjiiranii gabaa iddoo biraatti geessanii gurguruu jechuudha. Gurguraniitu ofiif oolfatu jechuudha. Amma harroonni kun akkam ta'u hireen harroota kanaa maal ta'a? Amma kan goonee jirru beeksisa baasnee jirra. Abbaan qabeenyaa suni dhiyaatee qabeenya kana haala kanaan jedhee ibsatee jennaan. Haalli isaa qulqullaa'ee abbaa qabeenyaaf deebi'a jedhamee yaadama. Yoo hin argamne taruu akkaataa qajeelfamaatti beeksisi yeroo tokkoof yeroo lamaaf erga bahee booddee qajeelfamni mootummaan itti gaafatameetu maal akka ta'uu danda'an ibsama jechuudha fuula duratti. Oppireeshinii gaggeessinee jedha. Harreedhuma qabachuudhaaf oppireeshinii gaggeessan jechuudha. Akkasidha waan guddaa ture. Amma oppireeshiniin gaggeeffamaa jiru duulli ABO shanii gaggeeffamaa jira. Tuufaa jira. Carraa oppireeshinii diina adamsuu gaggeeffame keessatti jechuudha qabeenyichi kan iddootti deebi'e. Kanaaf akka kanatti balballoomii argate. Godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti guyyoota 3 darban irraa eegalee haleellaa hidhattootni faannoo banan jedhameen gandoota 3 keessatti jiraattootni buqqa'anii namootni ajjeefamaniiru. Qajeelcha aadaaf turizimii godinichaatti aangaa duraanii ka turanii fi amma aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa baatee akka jiran ka himan Ammee Xiyyaar guyyaa har'aa waraanni jabaannaan humnootni federaalaa jiraattootni naannichaa akka ba'an ajajanii ofii isaaniis keessaa ba'anii jedhan. Aanaa Jillee Dhummuugaa kan jedhamu baraaf raffaa geenyeerra waraanni karaa kanaan banamuu irratti amma kan bifa kanaan duraarraa adda taasisu garuu humna addaa faannoo jedhanii waamamu tokko wayiiti kan amma uummata irratti waraana banaa jiru. Egaa waan nyaatu barbaadan maal jedhanii maqaatti moggaasu jedhanii yoggaa barbaadan isaan shanee maalloo Jillee keessa dhokattee maalloo jette jedhaniituma miidiyaa isaaniitiin ibsanii shaneen hin jiru. Aanaa kana keessatti amma yeroo ammaa waa'ee shanee odoo hin taane amma kan jiru uummata qonnaa bulaa horii bobbaafatee tiffatu irratti kan deengadda dhufanii bobba'ee nama malkaa jiru irratti horii 2 moo 3 ajjeesanii nama 3 madeessanii baqatanii yaa'anii. Bakka kamitti jechuudha? Ganda aanaa Jillee ganda Hosan Kurkur jedhamu irratti. Tole. Ergasii gaafa san immoo geggeessaan gama lamaanii walitti dubbatee qabbaneessee tasgabbeessee karaa saniin nageenya uumamu ganda Muttee Facaa jedhamu karaa Molaalee karaa ganda isaaniitiin immoo Molaalee jedhamuun dhufanii nama malkaa bu'ee uummata malkaa horii baafatee soomana ciisuu irratti banan kaleessa. Guyyaa kaleessa ergasii lolli achumaan ka'ee amma gallabaa wal lolaa ture. Gaafa immoo ammaas geggeessaan achi seenee qabbaneessuuf yaalii taasisu immoo karaa roobitiin dhufanii shawaa roobittisa jedhamuun karaa ganduma Hosan Kurkursanitti deebi'anii karaa kaarra jajjabaatiin karaa
yeellan jedhamu karaa Turkii kaampii Turkiitiin achiin karaa 3-4 bananii guyyaa guutuu har'achi itti oolee humni naannoo Amaaraa humni addaa naannoo Amaaraatii fi federaalli waliin ta'anii dhaqanii turan ganama. Har'a ganama uummata isa Oromoo kaasanii gaafa isaan uummata Oromoo kaasanii isaan kaa'atii deebi'aa jiran immoo isaan sun humna isaaniitti ol ta'anii. Dhukkisaniitu humna addaa irratti dhukkisanii nama mammadeessanii jiran jalaayi jarri dadhabne humna keenya ol ta'ee jedhanii ba'an warri federaalatii fi humni addaa naannoo Amaaraa. Uummanni gaa duraa ka'ee ture bakka uummanni keenya ka'e sana dhaqanii qabatanii immoo amma waraana bananii amma erga guyyaa jalqabee waraanni amma ammaatti itti jira yeroo ammaa kana dhukkaasaatti jira amma karaa roobitiin iddoo kaarra jajjabaa jedhamu irratti. Namni qeerraa buqqa'eera jechuudha. Inni keenya eega nama buqqaa jaakaa jennaan jalaa kaangaa isaan nagaaf jedhanii uummanni jira. Eenyu gidduutti gaggeeffamaa jira jechuudha amma waraanni. Qonnaan bulaa Oromootii fi faannoo karaa Shaaroobitti ijaaramee dhufe wajjin amma kan waraanni gaggeeffamaa jiru. Humni federaalaa keessaa bahee jechuudha. Humni federaalaa lolamee ganama keessaa bahe humna federaalaa jedhii humna naannoo Amaaraa humna addaa jedhii. Liyyu hayilii isa jaan kana jechuudha. Wanni barbaadan maal akka ta'e hin beekamaa? Faannoon tun maal akka barbaadde yoom nu gale amma bakka hedduudhaan ganda aanama kana bakka hedduudhaan achuma achiin oggaa karaa tokko mijatuu fi dede karaa tokko oggaa karaa tokko mijatuu fi dede karaa biraatiin banti. Amma garuu kan jeequmsa geessaa jiru akka kanaan dura humna addaa naannoo Amaaraa sana odoo hin taane humna faannoo jedhamee waamamu kana jechuudha. Tole lakkoofsi uummata amma har'a buqqa'ee jedhamu hagam akka ta'u quban qabdu. Ganda 3 amma kan irratti waraanni baname. Wasan kurkur kan jedhamu jira, Baalchii kan jedhamu jira, Mutteeffacaa kan jedhamu jira. Ganda 3 irraa kan buqqa'e. Inni kun egaa gandi sadan kanarraa kan buqqa'e ammana jennee tilmaaman ni jechuun dandeenyu. Garuu manni buqqa'eera, namnis du'eera, nama amma namni wareegamees jira lakkoofsa akkana jennee amma wanni adda bahee hin jiru malee namni wareegamee jira, namni madaa'ee jira. Kana jira egaa akkuma ta'eeku. Haleellaa aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti raawwatame kana ilaalchisee aangawoota aanichaa dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul keessatti haleellaawwan dhiyeenya raawwatamaniin walqabatee maqaan isaa akka ka'u faannoon maali? Fedhiin isaa hoo jennee gaafachuufis hooggansi caasaa kanaa ifatti beekamu kan gaafatama fudhatu hin argamne. Embasiin Raashiyaa Itoophiyaa jiru waraana Yuukireen keessatti adeemuuf Itoophiyaa irraa dargaggoota waraanaaf qacaruuf beeksifni baasee akka hin jirre BBC'tti hime. Waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bantee deeggaruun lammiileen Itoophiyaa hedduu Raashiyaa bira dhaabbanne loluuf feenaa jedhan guyyaa irraa embasii Finfinnee jiru dura hiriiranii mul'ataniiru. Namni ijaan argee fi BBC'n dubbise namoonni hedduu jedhan qacaramanii loluuf galmaa'uuf embasii Raashiyaa magaalaa Finfinnee naannoo qabbannaa argamu fuuldura arguu himaniiru. Akka nama ijaan arge jedhan kanaatti kaleessaa eegalee hiriira dhedheeraatu embasicha dura ture. Marsaalee hawaasaa gubbaatti suura qoqqoodamaa jiru irratti hiriira dhedheeraa keessa dargaggootni ragaalee adda addaa harkatti qabatan ni mul'atu. Haa ta'u malee embasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu Itoophiyaa keessaa loltoota Raashiyaaf lolan galmeessuuf karoora kan qabne himeera. Dubbiimtuun embasii Raashiyaa Finfinneetti argamu Mariyaa Zakaroova nuyi ejensii loltuu filu miti sababa kanaaf loltuu hin fillu jechuun BBC'tti himan. Dhiyeenya namoota deeggarsa isaanii Raashiyaaf ibsuuf gara embaasii keenya dhufan hedduu qabna. Hedduun isaanii lakkoofsa bilbilaa keenya yookaan intarneetii waan hin qabneef qaamaan dhufanii akka Raashiyaa deeggaran ibsu. Tokko tokko ammoo karaa danda'an kamiinuu gargaaruuf fedhii akka qaban nuuf ibsu. Garuu embaasiin keenya hojii waraanaaf galmeessuu fi qacaruu hin hojjetu. Nuti dhaabbata waraanaaf qacaru miti. Hojii idilee akka embaasiitti nurraa eegamu hojjechumatti jirra. Namootni waraana kana irratti gargaaruuf fedhii akka qaban ibsan jiru. Garuu hedduun isaanii Raashiyaa waliin akka dhaabbatan agarsiisuuf qofa dhufu. Nuti Itoophiyaa irraa loltoota qacaruuf karoora hin qabnu. Raashiyaan eessaayyuu loltoota qacaruuf karoora hin qabdu.